Lattoonni Oromoo hedduun baha giddu galeessaatti imala irra turan sababa wal waraansa Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduu jiruun danqamanii akka jiran himame. Sababa wal waraansichaatiin buufataaleen xayyaaraa hedduun balallii gargar kutaniiti jiru. Kanaanis imaltoonni naannawa baha giddu galeessaatti darbanii fi achi ka'an danqamaniiti jiru. Dhalattoonni Oromoo hedduun waraanichi osoo hin jalqabne baha giddu galeessaa ga'anii osoo darbuuf jiranii waraanichi dho'ee buufanni xayyaaraa Dubaayii fi kanneen biroo balallii tursiisuun danqamanii akka jiran dhagahameetii jira. Seneetiin Ameerikaa Nairobii kaleessaa deemseen waraana Doonaald Tiraamp Iraan irratti banee sagalee caalmaan raggaasisuu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Manni maree Seneetii Yuunaayitid Isteetsi labsii paartii Dimookiraatotaatiin dhiyaate kan bulchiinsa pirezidaantii Doonaald Tiraamp hayyama koongirensii malee waraana Iraan irratti banee akka dhaaboon dirqisiisuuf dhiyaatee sagalee caalmaa 53 kuffiseetii jira. Miseensonni Seneetii labsii Iraan War Powers Resolution jedhamu kan dhiyeessan yoo ta'u, kaayyoon isaas bulchiinsa Doonaald Tiraamp Mannaam waraana Iraan keessatti qabu akka dhaabu dirqisiisu ture. Labsii kana kan dhiyeessan seeneetaroota paartii Dimookiraatotaa kanneen akka Tim Kaine, Adam Schiff fi Chuck Schumer ta'uu gabaasaaleen mul'isaniitii jiru. Seeneetarri paartii Rippaabilikaanii Rand Paul paartii isaanii keessaa ba'uun labsicha deeggaraniitii jiru. Seeneetarri paartii Dimookiraatii Joan Fetterman immoo paartii isaanii keessaa ba'uun labsicha mormee waraana bulchiinsi Tiraamp Iraan irratti banee deeggareetii jira. Manni maree bakka bu'ootaa yookaan House of Representative kamisarraa bitootessa 2026 labsii wal fakkaatu irratti sagalee ni kenna jedhamee eegamaatii jira. Labsiin kun osoo Seeneetii fi mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti darbeeyyoon pirezidaantichi aangoo addaa veetoo paawar qabu fayyadamuun kuffisee tarkaanfii isaa itti fufuu danda'a. Koongirensii murtii pirezidaantii kuffisuuf sagalee harka 3 keessaa harka 2 argachuu qaba. Kun immoo haala amma jiruun rakkisaadha jedhamaatii jira. Oduma wal qabatee waraana US Israa'elii fi Iraan gidduutti gurraandhala 28 bara 2026 eegalee booda Iraan haala ba'uuf buufataalee Ameerikaa baha giddu galeessaa keessaa qabdu irratti haleellaa raawwachuu itti fufteetii jirti. Haleellaa Iraan raawwattu buufataalee waraanaa Ameerikaa bira darbuun misoomawwan bu'uuraa biyyoota galoo galaanaa irratti xiyyeeffateetii jira. Kanaaf waraana kanaan biyyoonni Arabaa kanneen akka Kuwait, Saudi Arabiyaa, Oman, Bahrain, Qatar, Jordan, United Arab Emirates, Iraq, Cyprus akkasumas Libaanos goolamatii jiru. Wayita Iraanii fi hidhattoonni deeggarsa Iraan qaban biyyoota Arabaa daangaa isaanii jiran irraa hanga biyyoota galoo galaanaa hunda keessa jiran irratti haleellaa raawwatan. Biyyi ollaa Iraan Turkiin garuu qilleensi ishee hanga ammaatti nagaadha. Haa ta'u malee haleellaa Iraaniin hanga yoonaa miidhamuu baatus roobii bitootessa 4 bara 2026 misaayila Iraan irraa itti dhukaafamee meeshaa ittisa neetoon qolachuu ibsiteetii jirti. Misaayilli balistikii Iraan kun erga naannoo qilleensa Siiriyaa fi Iraaq irra darbee gara naannoo qilleensa Turkiitti qajeelee booda sirna ittisa qilleensaa fi misaayila neetoon baha galaana Meeditiraaniyaa keessatti barbadaa'u ministeerri ittisa Turkii ibseetii jira. Ministeerichi misaayila Iraan dhukaaste kanaan lubbuun namaa darbe yookaan miidhaan dhaqqabe akka hin jirre beeksise. Turkiin tarkaanfii diinummaa ishee irratti raawwatamu kamiifuu deebii kennuudhaaf mirga akka qabdu ibsuun qaamoleen hunduu tarkaanfii wal dhabdee kana hammeessuu danda'an irraa akka of qusatan akeekkachiiftee jirti. Tarkiin Iraan irraa misaayilli itti dhukaafamuu himattus Iraan haleellaa misaayilaa Tarkii irratti hin raawwanne jechuun waakkachuu ishee miidiyaan Israa'el Haaretz jedhamu gabaaseetii jira. Tarkiin akkuma biyyoota galoo galaana kaanii iddoo buufanni humna waraanaa Ameerikaa keessatti argamudha. Miseensa gamtaa humna waraanaa biyyoota lixaa neetoo ta'uun ishee Iraan akka ija jabaattee ishee hin haleellee ga'ee gumaachee jira jedhu xiinxaltoonni. Akka gabaasni BBC mul'isutti xiinxaltoonni hariiroo gaariin Ankaaraa fi Teheraan gidduu jiru sababoota Iraan akka Tarkiin hin haleellee dhan keessaa tokko ta'uu ibsaniitii jiru. Turkiin waraana baha giddu galeessaatti baname kana irratti ibsa kenniteen haleellaa US fi Israa'el eegalan akkasumas Iraan haloo ba'uuf haleellaa raawwachaa jirtu balaaleffatteetii jirti. Gurraandhala 28 bara 2026 guyyaa haleellaan Iraan irratti eegale sana pirezidaantiin Tarkii Rajab Xayyib Erdogan waraana kallattii isaa ijjeesisuun gara furmaata dippiloomaasiitti akka qajeelan dubbatanii turan. Dubbiin kun ogummaan hin furamu taanaan ilaa fi ilaameen hin jiru taanaan marii dippiloomaasiif iddoon hin kennamu taanaan naannoo keenyatti abiddi qabachuuf deema jedhan pirezidaantiin Turkii Rajab Xayyib Erdogan. Gama biraatiin Iraan haleellaa Ameerikaa raawwatte hordofuun mootummaa Ameerikaa waliin mari'achuuf fedhii akka hin qabne akkasumas waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa akka jirtu ibsite.
Ibsi kun gorsa hoogganaa olaanaa Iraan kan turan Ali Khamenei jalatti kan tajaajilaa turan Muhammad Mokhabar irraa dhagahame. Muhammad Mokhabar ibsa televiziyoonii mootummaa Iraan irratti kennaniin Ameerikaa waliin mari'achuu bu'uurri hin jiru waan ishee hin amanneef jechuun mootummaan isaanii marii dippiloomaasii irraa qusachuu murannoo qabaachuu ibsanii jiru. Hanga barbaanetti waraana itti fufuu dandeenya jechuun ibsuu isaanii BBC'n gabaaseetii jira. Ibsi mootummaa Iraan kun yeroo walitti bu'iinsi baha giddu galeessaa keessatti babal'achaa jiruu fi yaaddoon nageenyaa idil addunyaa dabalaa jiru keessatti kan ifoomedha. Xiyyeeffannaan mootummaa Iraan amma caalaa qophii waraanaa fi dandamannaa irratti kan fuulleffatedhas jedhameetii jira. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaalota olaanoo dhaabbilee oomishtoota waraanaa biyyattii waliin jimaata dhufu Waayit Haawusitti wal arguuf akka jiran Rooyiters gabaaseetii jira. Walgahiin kun haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte booda kuusaa meeshaalee waraanaa keessumaa misaayilaa hir'achaa dhufe jedhame irratti xiyyeeffate. Gabaasi Rooyiters akka ibsutti mootummaan Ameerikaa oomishtoota waraanaa oomisha isaanii akka dabalan jajjabeessuuf tattaaffii taasisa. Kana waliin wal qabatee ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa meeshaalee waraanaa hojii irra oolan bakka buusuuf baajata dabalataa hanga $50 biiliyoona gaafachuu qophii keessa jiraachuun ibsameetii jira. Haalli yeroo ammaa kun dorgommii humnaa fi qophii waraanaa biyyoota lamaan gidduutti dabalaa dhufu kan argisiisu yoo ta'u, carraan marii dippiloomaasii gabaabaa keessatti uumamuu isaa irratti gaafii uumaa jiraachuun gabaafameetii jira.